jalqabarratti hangafoota oduu filannoo Itoophiyaa bara 2026 Itoophiyaan mootummaa waggaa 5 itti aanu biyyattii bulchuu filachuuf wiixata kana filannoo waliigalaa geggeessitti. US, UK fi Austraaliyaan teekinooloojii diroonii bishaan jala deemu hojjechuuf akka ta'e beeksisan. Dooktoriin pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp qorannoo fayyaa waggaa waggaatiin taasifame booda haala fayyaa isaa irratti ibsa kennaniiru. Magaalaa Bahar Daaritti dilbata caamsaa 22/2018 galgalarraa eegalee riippoorter Zagaabiin haala filannoo naannoo ilaaluun magaalattiin tasgabbii fi nagaa haala addaa kan hin qabne ta'uu ibse. Yeroo duraatiif Itoophiyaan hajjii irratti badhaasa daayimandii idil addunyaa injifatte. Waraanni Israa'elii haleellaa guddaa kibba Libaanos irratti raawwachuu beeksisee haleellaan Israa'el gabaa daldalaa seena qabeessa barbaachisoo ta'an manneen kitaabaa uummataa iddoowwan arkeeoloojii kibba Libaanos keessa jiran barbadeessee jedhu ministeerri aadaa Libaanos. Kanneen amma dhageettan kun hangafoota oduu guyyaa irraatiif qabanne amma balballoonni oduu guyyaa irraatiif qabannetti ceenaa toora keenya Abdii Miidiyaa Connection subscribe like toora TikTokiinis follow gochuun wajjin tura. Itoophiyaan mootummaa waggaa 5 itti aanu biyyattii bulchuu filachuuf waxabajjii kana filannoo waliigalaa geggeessiti. Haa ta'u malee sababa walitti bu'iinsi mootummaa fi gareewwan hidhatan gidduutti iddoo hedduutti itti fufee jiruun namoonni hedduun sagalee isaanii kennuu akka hin dandeenye taasiseera. Naannoo kaaba Itoophiyaa Tigraay guutuun kan waraana hamaa bara 2022 xumurame irra dandamachuu fi yaalii gochaa jirtu guutumatti filannoo kanaan ala taateerti. Erga bara 1991 sirni waraanaa kufee filannoon bara kana marsaa torbaffaati. Filannoo Itoophiyaa kana irratti miidiyaaleen hedduun akka uwwisa hin kennine kan dhorkaman yoo ta'u BBC'n dabalatee dhaabbileen miidiyaa hedduuf hayyamni hin kennamne. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad mootummaa itti aanu ta'uun biyyatti geggeessuuf carraa guddaa qaba jedhamee eegama. Haa ta'u malee uummanni kallattiin isaan hin filatu. Uummanni bakka bu'oota isaanii paarlaamaa miseensota 547 qabuuf filatu. Paartiin yoo xiqqaate teessoo 274 argate mootummaa ijaaree biyyattii waggaa 5 itti aananiif bulcha. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad kan ganna 49 bara 2018 mormii uummataa bal'aa booda gara aangootti dhufan sana dura mootummaa Itoophiyaa waggoota hedduuf 1991 irraa eegalee biyyattiin bulchaa mootummaa Adwaawii jedhamuu fi kan gareen qondaalota Tigraay olaantummaa keessatti qabaniin geggeeffamaa ture. Abiyyi aangoo ergaa qabatee booda Adwaawiin diigee paartii badhaadhinaa Prosperity paartii hundeesse. Abiyyi wayitaa gara aangootti dhufu mootummaa dimokiraasii fi bilisummaa miidiyaa jajjabeessuu jedhamuun jajamaa ture. Namoota siyaasaa fi gaazexeessitoota dhibbaan lakkaa'aman mana hidhaatti gadhiifamuu fi Eertiraa waliin walii galuu walitti bu'iinsa waggoota 20 oliif ture xumuruun bara 2019 badhaasa Noobeelii nagahaa argatan. Waggaa muraasa booda garuu haalli kun adeemsa keessa jijjiiramaa deeme. Profeesar Mararaa Guddinaa kan waggoota dheeraaf mootummaa mormuu fi siyaasa Itoophiyaa keessatti beekaman akkasumas miseensa Koongirensii Federaalistii Oromoo OFICO ta'an filannoon kun seenaa dhihoo Itoophiyaa keessatti filannoo dorgommii xiqqaa qabu ta'uu isaa BBC'tti himan. Akkasumallee mormitoonni hedduun mootummaan biyya bulchaa jiru yaada isaa mormuu ukkaamsaa jira jechuun himatu. Namoonni siyaasaa fi gaazexeessitoonni hedduun hidhamuu yookiin biyya isaanii keessaa baqachuu dirqamsiisanii jiru. Bulchiinsi mootummaa Abiyyi jalatti bara 2020 kaasee waraanni mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti waggaa 2 geggeeffame. Akka koreen araaraa gamtaa Afrikaatiin hoogganamu tilmaamametti waraanni sun namoota 600 ol galaafateera. Tigraay immoo beela hamaa fi saaxilamteerti jedhu. Dhaabbanni mirga gaazexeessitoota addunyaa Reporters Without Borders akka ibsetti bara 2025 Itoophiyaan bilisummaa miidiyaa irratti biyyoota 180ffaa keessa sadarkaa 148ffaa irratti argamti jedhu.
Dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch gabaasa fulbaana 2025 keessatti mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitootaa fi ogeessota miidiyaa seeraan ala hidhuu balaaleffate. Mootummaan gaazexeessitoota walabaa irratti dhiibbaa geessisaa jiru akka dhaabus waamicha dhiyeessee ture. Baatii gurraandhala 2026 keessa erga mootummaan hayyama hojii gaazexeessitootaa Reuters 3 haqee booda dhaabbanni mirga gaazexeessitootaa fi falmuu CPJ'n mootummaa Itoophiyaa keessatti miidiyaalee idil addunyaa fi walabaa irratti tarkaanfiin ukkaamsaa adeemaa jiru yaaddessaa jechuun ibse. US, UK fi Austraaliyaan keebilii saayibarii galaana jala eeguu fi ittisa cimsuu fi teekinooloojii diroonii bishaan jala akka hojjetan himaniiru. Kanas walta'iinsa waraana qabanii fi AUKUS jedhamu jalatti milkeessuuf jedhu. Teekinooloojiin diroonii bishaan jala kun bara dhufu qophii ta'a jedhamee eegama. Kaayyoon ijoo piroojeektii kanaa dhiibbaa Raashiyaa fi Chaayinaa galaana jalatti dabalee dura dhaabbachuuf jedhamee ilaalama. Baasiin teekinooloojii kanaa ifa ta'uudhaas baatu ministeerri ittisaa UK John Healey biyya isaanii doolaara 201 akka gumaattu dubbataniiru. Karoorri kun yaa'ii ministeerota waraanaa biyyoota sadanii Singaappooritti yeroo taasisan ifa ta'e. Piroojeektiiwwan walta'umsaa kana lafarraa harkifataa jedhamuun qeeqama. Qeeqaa kana Heeliin mirkaneessaniiru. Yeroo dheeraaf baay'ee dubbanne muraasa dalagne jechuun amma garuu kun jijjiirame jedhan. Walta'umsi biyyoota kanaa bara 2021 kan eegale yoo ta'u, biyyoonni sadan dooniiwwan niwukileeraa bishaan jala deeman hojjechuu fi eksipaartii waraanaa walirraa qottachuu fi walii galaniiru. Walta'umsi kun sochii Chaayinaa Paasifikii keessatti babal'achaa dhufe akkasumas muddama galaanaa kibba Chaayinaatti qoodi ishee cimee dura dhaabbachuuf akka hundaa'etti ilaalama. Teekinooloojiin diroonii kun piroojeektii jalqabaa walta'umsaa AUKUS jedhamu jalatti ifatti mul'atee fi waliin hojjechuuf walii galanidha. Ta'us dhimmoota misaa'elaa fageenya dheeraa imaluu, roobootiksii galaana jalaa fi hubannoo namtolchee AI irratti hojjechaa turaniiru. Dooktoriin pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp qorannoo fayyaa waggaa waggaatiin taasifame booda haala fayyaa isaa irratti ibsa kennaniiru. Ibsa Kapiteenii Seenee Barbaabeellaa Tiraamp kan ji'a dhufu waggaa 80 guutuu qorannoon onnee sombaa, naarvii fi qaama waliigalaa taasifamuu fi haala fayyaa gaarii irratti akka argaman beeksise. Garuu ulfaatina qaamaa hir'isuu fi sochii qaamaa dabalataa gochuu qabu jedha haakimiin isaanii kun. Barbaabeellaan ulfaatina Tiraampii fi madaa harka isaanii irratti mul'ate irratti kan dubbatan yoo ta'u, hojii ajaja olaanaa fi hoogganaa biyyattii hunda raawwachuuf guutumatti ga'umsa qaba jedhan. Tiraamp kibxata darbee hospitaala waraanaa biyyaalessaa Weelter Reedii dhaquun qorannoo fayyaa taasisan. Sana booda marsariitii isaa Truth Social irratti waan hunda sirriitti qorameera jechuun barreessan. Kun erga bara darbee mana adii deebi'ee aangoo qabatee asii qorannoo fayyaa isa yeroo sadaffaa ta'edha. Tiraamp nama mootummaa Ameerikaa keessatti umriin isaa guddaan pirezidaantii ta'ee muudamee qorannoo yaadannoo fi hojii sammuu madaaluu Mental Cognitive Assessment jedhamu keessatti qabxii 30 keessaa 30 argateera jedhame. Magaalaa Bahar Daaritti dilbata caamsaa 22/2018 galgala irraa eegalee riippoorter zaggaabiin haala filannoo naannoo ilaaluun magaalattii tasgabbii fi nagaa haala addaa kan hin qabne ta'uu mul'ise. Sagalee taphaa kubbaa miilaa taphatamaa jiruu fi sagalee waancaa Awurooppaa bakka hundatti dhaga'amuun alatti sochiiwwan biroo jala bultii filannoo kanaan wal qabatan muraasa. Magaalaan Bahar Daar dilbataa fi wiixata waaree booda haala qilleensaa duumessaa fi darbee rooba kan argitu yoo ta'u, humnoonni nageenyaa naannoo dunkaanaa buufata filannoo hundaaf qophaa'etti buufatanii mul'atu. Yeroo duraatiif Itiyoophiyaan hajjii irratti badhaasa daayimandii idil addunyaa injifatte. Ministeerri hajjii Saa'udii Arabiyaa sagantaa beekamtii kennuun
kitaamuhu miskii jedhamuun makkatti qopheesse irratti seektirri hajjii fi umraa mana maree waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa raawwii hojii adda ta'ee fi dandeettii geggeessummaa agarsiiseen yeroo duraatiif badhaasa daa'imandii injifateera jedhame. Badhaasa idil addunyaa kana ministeerri hajjii Saa'udii Arabiyaa Dr. Tawfiq bin Fawazan duratti itti aanaa pirezidaantii mana marichaa fi hoogganaan seektirichaa Dr. Muhammad Saalihii Jamaal mallatteessanii fudhataniiru. milkaa'ina gurguddoo badhaasichaaf sababa ta'an tajaajilonni haala nagaa sirnaa fi milkaa'aa ta'een ibaadaa isaanii akka raawwatan gochuuf carraaqqiiwwan dhimmoota armaan gadiitiin taasifamanidha. Galmee yeroon hajjaajotaa yeroon galmeessuu fi odeeffannoo haala gurmaa'een dhaqqabamaa gochuu qophii gahaa imaltootni hajjii akka of qopheessan gargaaruu fayyaa fi tajaajila eegumsa fayyaa hordoffii cimaa qabuu fi tajaajila ariifataa qulqulluu dhiyeessuu danda'u isaaniiti jedhame. Waraanni Israa'elii haleellaa guddaa kibba Libaanosii irratti raawwachuu beeksise. Haleellaan Israa'el gabaa daldalaa seenaa qabeessa barbaachisoo ta'an manneen kitaabaa uummataa iddoowwan arkiyoolojii kibba Libaanosii keessa jiran barbadeessee jedhu ministeerri aadaa Libaanos. Waraanni Israa'el wiixataa darbee kibba Libaanosii naannoo Beewuurtii Riidejii fi Wiidii Al-Solqii keessatti haleellaa guddaa banuu isaa beeksiseera. Haleellaan kun guyyoota hedduu dura humnoota lafaa gurguddaa waliin kan eegale yoo ta'u dubbii himtuun waraana eelaa Waawayaa dhaabbata miidiyaa hawaasaa Ameerikaa irratti dubbataniiru. Waawayaa tarkaanfiin kun bu'uuraalee shororkeessummaa balleessuu hidhattoota dhabamsiisuu fi kan kaayyeeffate ta'uu himatte. Waraanni Israa'el laga Litaanii qaxxaamuree haleellaa isaanii kaaba lagaa kanaa irratti Hizbollaa irratti babal'isee jira jechuun himatte. Hojiin naannoo dabalataatti babal'achaa jira jetti. Waawayaan humnoonni Israa'elii naannoo magaalaa Nabatihii kan isheen kibba Libaanosii keessatti iddoowwan ciccimoo Hizbollaa gurguddoo keessaa tokko jettee waamtetti socho'aa akka jiran akkasumas akka barbaachisummaa isaatti haleellaa kana babal'isuuf qophii ta'uu jetteetti. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatiz gama isaaniitiin akka qaama haleellaa babal'ateetti waraanni kun laga Litaanii qaxxaamuree Beewuurtii Riidejii qabate jechuun X irratti himteetti. Weerarri Israa'el kun erga Israa'el bara 2000 humna ishee biyyattii keessaa baaftee booda Libaanos keessatti isa gadi fagoodha. Ministeerri aadaa Libaanosii Gaasaan Salaami waraanni Israa'el itti yaadanii masaraa Beewuurtii irratti xiyyeeffate jechuun himachuun miidhaa masaraa kanarra gahee bal'aa ta'uu akka amanan himaniiru. Haleellaan Israa'el kun gama daldalaa seenaa qabeessa barbaachisoo ta'an manneen kitaabaa uummataa fi iddoowwan arkiyoolojii aanaalee Bintii Jabalii fi Nabatihii akkasumas bakkeewwan biroo hedduu kibba Libaanos keessatti argamanis barbadeesse jechuun mootummaan Masrii Al-Qaahir Niyuusitti himaniiru. Kibba Libaanosii haleellaa iddoowwan arkiyoolojii irratti raawwatamu yoo itti fufe yaadannoo seenaa fi aadaa ishee keessaa gartokkee dhabuuf saaxilamti jechuun akeekkachiisaniiru. Saaliimii Libaanosii yuuneskoon koree qorannoo iddoowwan arkiyoolojii irratti xiyyeeffate akka hundeessu ni gaafatti jedhani. Ministeerri kun bakkeewwan Libaanosii 79ffaa eegumsi cimaan yuuneskoon akka kennu gaafataniiru. Dilbata darbee maddee waraanaa olaanaa Libaanosii tokkos waraanni Israa'el gandoota kaaba laga Litaaniyaatti argamanitti tarkaanfachuun kibba Libaanosii qarqara Nabatihii akka gahee Anaadoolutti himeera. Israa'el haleellaa Libaanosii irratti raawwattu itti fuftee jirti. Dhukaasa dhaabuu eebla 17 irraa eegalee hojii irra kan oole yoo ta'u marii ala kallattiin US gidduu galeessa godhatee hordofuun caamsaa 17 irraa eegalee guyyoota 45f dheerateera. Akka ministeerri fayyaa Libaanosii ibsutti haleellaan Israa'el ammajii 2 irraa eegalee raawwateen guutuu biyyattiitti lubbuu namoota 3,370 ol galaafateera jedhu. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Konnekshin oduun keenya karraaf qabanne kanuma nu wajjin turuu keessaniif galata qabdu.